ደጋግማችሁ እንድታስቡ የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ትናንትና ላይ የቆመች ሀገር አይደለችም። kabaja hundeeffama waggaa 90ffaa humni qilleensaa Itoophiyaa sababeeffachuudhaan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasawaa taasiseen humni qilleensaa Itoophiyaa warra Itoophiyaa irratti duuluu dhufan salphisee kan deebise ta'uu hime. Humni qilleensaa Itoophiyaa ammas nageenya Itoophiyaa eeguuf hojiilee humna qilleensaa Itoophiyaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed waan dubbate qaba. Ajajaan olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Jilmaa Mardaasaa humna qilleensaa Itoophiyaatiif dhaamsa dhaameeti jira. Agarsiisa humna qilleensaa Itoophiyaa kabaja waggaa 90ffaa irratti xiyyaaronni biyyoota michuu Itoophiyaa United Arab Emirates hedduun hirmaatanii jiraachuun mul'ate. Itoophiyaan bara 2026tti piroojeektiilee bu'uuraalee misoomaa akka Afrikaatti gurguddoo ta'an 25 eegaluutu dhaga'ame. Kanneenii fi oduulee teenya biroo isin biraan ga'uudhaaf tartiiba galfanneeti jira. Daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa nagaaf salaaman keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu isiniin jecha amma kallattumaan bal'ina oduu lammii miidiyaa isinitti himu. kabaja hundeeffama waggaa 90ffaa humna qilleensaa Itoophiyaa irratti ministeerri muummee Itoophiyaa humna qilleensaa keenya warra Itoophiyaatti duuluuf yaalan qaanfachiisee ifraa deebisuudhaan boonsaa biyyaalessaa ta'e jechuun dubbate. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed humna qilleensaa keenya dhaabbata guddaa ol ka'iinsa hedduu ol ka'uudhaan warra Itoophiyaatti duuluuf yaalan salphisuu danda'e boonsaa biyyaalessaa ta'e jechuudhaan diinonni Itoophiyaatti duuluu barbaadan qaanfataniif duuba deebi'uu himeeti jira. Agarsiisni humna qilleensaa Itoophiyaa leenca gurraachaa waggaa 90ffaan humna qilleensaa Itoophiyaatiin qophaa'e magaalaa Bishooftutti gaggeeffamaa jira. Humni qilleensaa Itoophiyaa waggoota 90 dabran keessatti bu'aa bahii hedduu keessa dabruun as ga'uu kan hime ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waggoota dabran keessatti diinota Itoophiyaatti duuluuf ija jabaataniif qoricha dhugaa ta'uudhaan salphisee ifduba deebisuu yaadachiseeti jira. Bara qaamonni jajjaboon meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatanii Itoophiyaatti duuluuf yaalan meeshaa ammayyaa malee Itoophiyaanonni tokkummaa isaaniitiin meeshaa waraanaa ammayyaa malee ifirraa deebisuu qofa osoo hin taane bifa qaanisuutiin bakka irraa dhufanitti ifduuba kan deebisan hoggaa ta'u humni qilleensaa Itoophiyaa hundeeffame waggoota hedduudhaaf Itoophiyaan alatti biyyoota Afrikaa hedduu keessatti nagaa akka jiraatuuf gumaacha gita hin qabne kan kafale ta'uu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibseeti jira. Humni qilleensaa Itoophiyaa if bira dabree ardii biyyoota Afrikaa akka Tanzaaniyaa keessatti humna koloneeffataa Poorchugaalitti irraa ittisaa akka tures himeeti jira. Itoophiyaan waraana miilaatiin alatti humnoota nagaa eegsisan bobbaasuun biyyoota Afrikaa hedduu waliin tumsa akka qabdu kan agarsiifte yoo ta'u humni qilleensaa keenya dhaabbata kabajamaa Afrikaaf gumaacha olaanaa taasise ta'uu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibseeti jira. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed sadarkaa ga'umsaa fi dheerina olaanaarra jiraachuu isaa bu'aa fi hojii mootummoota wal duraa duubaan dabranii akka ta'es ibseeti jira. ኢትዮጵያ ነገን ለመዋጀት አበክራ የምትሰራ ሀገር ነው። መለስ ዶክተር አብይ ሀሳብ አገርሲሰው humna qilleensaa Itoophiyaa magaalaa Bishootutti gaggeeffamaa jirutti dubbateen humni qilleensaa Itoophiyaa dantaa fi ulfina biyyaalessaa Itoophiyaa tiisuuf halkanii fi guyyaa rafee kan hin beekne tokko hime. Itti dabaluudhaan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hojiiwwan humni qilleensaa Itoophiyaa waggoota muraasa dabran keessa gaggeessaa ture keessumattuu misooma humna namaa irratti cimee itti fufuu akka qabus dhaamsadhaame. Itoophiyaatti hojiiwwan badhaadhinaa sadarkaa olaanaan mirkaneessuu danda'an hojjetamaa akka jiran himeeti jira. Itoophiyaan Afrikaa keessatti sochii misoomaa adda duree yoo taatu bara dabree guddina 9.2 akka galmaa'ee fi bara kana yoo xiqqaate guddina 10.3 raawwii hojii ji'oota 6 dabranii kan agarsiifte ta'uu ibseeti jira. Hojiiwwan nuti gama indaastirii, qonna, diinagdee fi albuuda irratti hojjennu humna nageenyaatiin yoo hin deeggaramin bu'aa hin qabu jedhu Dr. Abiy gama biraatiin dandeettiin dippiloomaasii, diinagdee, siyaasaa fi waraana keenyaa yeroo guddifachuu dandeenyu biyya sodaadamtuu fi kabajamtuu ijoollee teenyaaf dabarsinee kennuu kan dandeenyu jechuun ibse. Humni qilleensaa Itoophiyaa gama meeshaalee teeknooloojiitiin deeggaramuutiin waggoota 3 dabran kana dachaan kan caalee fi waggoota 5 dhufanitti ammoo humni qilleensaa Itoophiyaa gama meeshaa teeknooloojiitiin deeggaramutti dachaa lamaan akka caalus karoorfachuu hime. Humni qilleensaa Itoophiyaa meeshaalee waraanaa teeknooloojiitiin akkasitti deeggaramuun nagaa kabajaa biyyattiitiif qofa ta'uu kan ibse ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed odoo humni qilleensaa jiru Itoophiyaan qaama kamiinuu kuulamuu akka hin dandeenye himeeti jira.
kanumaan wal qabatee agarsiisa humna qilleensaa leenca gurraacha waggaa 90ffaa kanarratti haasawaa kan taasise ajajaan waliigalaa humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa humna qilleensaa Itoophiyaa nagaa Itoophiyaa eeguuf sadarkaa olaanaarra akka jiru kan himee ta'u humna qilleensaa Itoophiyaa boonsaa Itoophiyaatti teekinooloojiiwwan ammayyaa fayyadamuun sadarkaa olaanaarra akka jiru ibsee jira. Humni qilleensaa dhaabbata hojiiwwan hedduu raawwachuu irratti muuxannoo waggaa 90 qabu ta'uu hubachiisuudhaan nagaa Itoophiyaa eegsisuu sadarkaa olaanaarra jira jaan ajajaan waliigalaa humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaadha. Nageenya Itoophiyaa eegsisuuf dandeettii namummaatii fi teekinooloojii isaa yeroo hunda cimsee waan irraa eegamu hojjechuu irratti kan argamu dhaabbanni kun yeroo ammaan tana sadarkaa bira dabree nagaa biyyoota ollaa eegsisuu irratti sadarkaa olaanaarra jiraachuus ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa himee jira. Agarsiisni humna qilleensaa Itoophiyaa waggaa 90ffaa kanarratti xiyyaaronni Yuunaayitid Arab Emireet 12 agarsiisa kanarratti kan hirmaatan yoo ta'u walumaa galatti xiyyaaronni 29 agarsiisa kanarratti hirmaatanii jiraachuun ibsame. Agarsiisa kanarratti xiyyaaronni Itoophiyaa 17 fi kan Yuunaayitid Arab Emireet 12 yoo ta'u helikoophtaroonni 16 xiyyaarri waraanaa 12 fi xiyyaarri tokko ammoo kan fe'umsaa ta'uunis ibsamee jira. Agarsiisni humna qilleensaa guyyaa kaleessa aviyeeshinii wajjin waliin haa ijaarru jechuudhaan bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi hooggantoonni mootummaa federaalaa olaanoo akkasumas keessummoonni garaagaraa argamanitti kan jalqabe kun hanga Amajjii 19 bara 2018 tti kan itti fufu ta'uunis ibsamee jira. Itoophiyaan bara 2026tti piroojeektiilee bu'uuraalee misoomaa Afrikaa gurguddoo ja'aman 25 jalqabsiisuun dhagahame. Piroojeektiilee misoomaa gurguddoon Itoophiyaan bara 2025 keessa eegaluun bara 2025 keessa xumurtu akkasumas piroojeektoota bara 2026 eegalamuun waggoota 5 kana keessatti ni xumuramuu ja'amanii eegaman kanneen walumaa gala piroojeektoota akka Afrikaatti gurguddoo ta'an 25 ta'uun ibsame. Piroojeektoota misoomaa gurguddoo 25 dameewwan anniisaa bu'uuraalee misoomaa indaastirii fi misooma magaalaa kan dabalatu ta'uun gabaafame. Piroojeektiin kunneen qaama tarsiimoo misoomaa bal'aa yeroo dheeraa onkololeessa bara 2025 keessa eegalame waggaa ta'u kunis karoora waggaa 6 ijaarsa manneen jireenyaa miiliyoona takka qabxii 5 fi piroojeektoota ijoo diinagdee hawaasummaa fi indaastirii biroo diinagdee biyyaalessaatii fi walitti hidhamisa naannawaa cimsuuf kaayyeeffatan kan of keessaa qabu ta'uun ibsame. Piroojeektiilee akka Afrikaatti gurguddoo ta'an murteessoo keessaa tokko buufata xiyyaara idil addunyaa Bishooftuu piroojeektii doolaara biiliyoona 12 qabxii 5 ijaaramuuf karoorfamee fi piroojeektii doolaara biiliyoona 8 baankii misoomaa Afrikaatiin waadaa galame yoo ta'u ijaarsa isaa baatii Amajjii bara 2025 kan jalqabee fi marsaan jalqabaa hanga bara 2030tti kan xumuramu jedhamee eegama. Inni lammaffaan inerjii fi indaastirii waggaa ta'u misooma warshaa guddaa xaahoo biyya teenyatti ijaaramuuf karoorfame waggaa ta'u oomisha gaazii uumamaa fi karoora yuunitii humna niikuleeraa giigawaayitii takka qabxii 2 maddisiisu kan ijaaramu ta'ullee ibsame. Bu'uuraalee magaalattiitiin piroojeektoonni piroojeektii caakkaa ijaarsa daandiitii fi haroo hektaara kiiloomeetira 503 bal'attu akkasumas magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 29 kan fagaattu ta'uu ibsamee jira. Magaalaa Finfinneetti piroojeektoonni gamoo gurguddoo ol ka'oo 15 ijaaramaa kan jiranii fi kunis heedkwaartarii baankii idil addunyaa Awaash daree 80 qabu kan dabalatu ta'uun ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaddee hordofaa turtanii turtii gaarii.